Akkam jirtu daawwattoota kiyya. Kutaa darbee keessatti akkaataa kamiin Microsoft Office fe'achuu akka dandeenyu waliin ilaaluun keenya ni yaadatama. Microsoft Office fayyadamnee akkaataa kamiin dookimentii keenya akka qindeeffachuu dandeenyu guyyaa irraa kaasnee kan waliin ilaallu ta'a. Guyyaa irraa kaafnee Microsoft Office fayyadamuudhaan dookimentii keenya hanga dhumaatti akkaataa kamiin qindeeffachuu danda'a kan jedhu eegalla jechuudha. Namoonni fuula YouTube kiyyaa haaraa taatan subscribe gochuudhaan akka na hordoftan jedha. Kan miseensa taatan immoo mallattoo notification irratti tuqaasuudhaan waan ani guyyaa guyyaatti gadhiisu dafee isin qaqqabu godhaan jedha. Kallattiidhumaan gara barumsa keenyaarraa gaafa gallu Microsoft Office fe'annee amma dookimentii qopheeffachuuf qophoofneerra jechuudha. Utuu dookimentiin qopheessuu fi kompiitara keenya hin kaafatiin kompiitarri keenya Microsoft Office qabamoo hin qabu kan jiru adda baafachuun gaarii ta'a jechuudha. Akkuma armaan dura isinii kaase Microsoft Office erga fe'annee booda Microsoft Office jala appilikeeshinii barbaannu banannee itti fayyadamuu dandeenya ta'uu fi start taabiin iddoo kana jirti kun start bataniini. Start batanii kana dhufnee irratti cuqaasna jechuudha. Start batanii kana kompiitara gaafa banannu appilikeeshinoota kompiitara keenya irratti fe'amanii argachuudhaaf eessa dhufna jechuudha. Start batanii kana dhufna yeroo hundumaa amma nuti kan barbaannu eenyudha Microsoft Office jalaati. Kompiitara gaafa jalqabnu sooftiweeriin beezik ta'e kompiitaraan kan wal nu barsiisu Microsoft Office Word dha waan ta'eef Microsoft Office Word banannaa jechuudha. Isa banachuun maal goona ree start kana irratti cuqaasna. Gaafa start irratti cuqaasnu Office takka duraan hin banne taanaan takka kompiitara keenya irratti banne itti fayyadamne taanaan asitti hin argannu. Amma akka carraa ta'e asitti argataa jirra. Maaliif kanaan dura banneen itti fayyadamaa ture waan ta'eef wantoonni recently ta'anii addana dhufu. Waan isin bantanii itti fayyadamaa turtan yeroo start irratti cuqaastanii irraan gadee kana irratti argattu jechuudha. Irraan gadee kana irratti argattu. Garuu takkaayyuu hin banamne taanaan eessa argattu jechuudha. All program kan jedhu kana galtu. Isaa booda Microsoft Office kan jedhu barbaaddu jechuudha. Microsoft Office kan jedhu barbaaddu. Microsoft Office barbaada. Kana qabdanii gootottanii barbaadachuu dandeessu. Appilikeeshinii baay'ee kompiitara keessatti feetanitti ta'e isin jalaa dhokata waan ta'eef scrollii kana fayyadamtanii jechuudha. Irratti cuqaasuudhaan ol harkisuun gad harkisuun barbaaduu dandeessu. Amma Microsoft Office hin barbaadan yookaan immoo scrollii maawuzii keessan fayyadamtanii irra deemuu dandeessu. Akkattiin scrollii gaafa ol bu'u scroll gootan gadi scroll gaafa gootan gad deema gaafa ol scroll gootan ol deema. Ammas keessaa Microsoft Office hin barbaada jechuudha. Kunooti Microsoft Office. Microsoft Office kana jala appilikeeshinoota baay'ee jiru jechuudha. Isarratti gaafa cuqaastanii kunoo asii gadi tarraa'ee jira jechuudha. Ofiisoonni baay'eetu jiru. Akkuma yeroo feene isinitti hime kastamaayitii gootanii feene taanaan hunduma isaatii fe'a jechuudha asii gadi. Akka carraa ta'e ammanii Microsoft Office 2007 fi 2010 qaba. Hunduma isaanii Microsoft Office jalatti naqee jira jechuudha. Amma Microsoft Office Access jira, Excel jira, Infopad jira, OneNote jira, PowerPoint jira, Publisher jira, Word jira. Toolsonni illee jiru jechuudha. Toolsota jala kan jiran kunoo roonni kun jiru. Amma har'a kan irraa eegallu eenyudha jechuudha. Microsoft Office Word dha jechuudha. Yeroo hundumaa Word irraa jalqabna gaafa kompiitara barachuu eegallu Word irraa jalqabna waan ta'eef Word irraa jalqabna. Word maaliif nu fayyada? Dookimentii qindeeffachuu nu fayyada. Dookimentii barreessuudhaaf kitaabota garaa garaa maxxansuuf nu fayyada jechuudha. Barreeffamoota shaakaluuf nu fayyada Word. Kanaaf Word as jalaati irratti cuqaafna jechuudha. Gaafa asirratti cuqaafnu kallattiidhumaan Microsoft Office Word 2007 nu banama jechuudha. 2007 nu banama. Erga bifa kanaan baname booda itti fayyadamuu jalqabna jechuudha. Osoo itti fayyadaman jalqabeen dura layout kana beekuu qabna. Layout Microsoft Office Word beekuu qabna jechuudha. Kutaalee isaa kana beekuu qabna waan ta'eef kutaalee isaa kana beekuudhaaf imeejii qopheessee jira waan ta'eef imeejii sana baneetiin agarsiisa. Tokko kutaa isaa maal fakkaata maaliif kutaan isaa kun kan jedhu imeejii qopheessee jira waan ta'eef imeejii sana baneetiin agarsiisa. Na hordofaa. Kana bannee ilaallu.
yoo fudhatanii ilaaltan jechuudha. Amma Microsoft Office gaafa bantanii kan agartanitti fuula kana fakkaata. Fuulli kun maali? Layout isa kana fakkaata jechuudha. Structure isaa immoo maalidha kan jedhu waa ilaalu. Tokkoon structure isaa fudhannee ilaalle jechuudha. Gaafa bantanii cornerii jalqaba irratti agartan kuni iddoon kuni iconiin kuni office button jedhamti. Office button kuni gaafa jalqaba dookimentii keenya barreessinu save as kan jettu jalaatti arganna jechuudha. Jalqaba dookimentii keenya gaafa save goonu save as jennee kan ittiin eegallu ishee kanadha jechuudha. As keessaa arganna. Tokkoon ishee kana immoo maalidha? Iddoon kun immoo title bar jenna. Iddootti mata dureen itti mul'atudha. Mata dureetu itti mul'ata. Mata duree barreeffama keessanii jechuudha. Amma dookimentii waan jedha kun jalqaba maqaatti hin kennine dookimentii keenyatti gaafa bannu maqaatti hin kennine waan ta'eef dookimentii waan jedhee ofiisaa moggaafate jalqaba. Gaafa nuti maqaatti kenninu garuu maqaa nuti itti moggaafne asitti argama jechuudha. Kanaaf title bar. Isaan kuni taabsii gaafa jennu tokkoon booduma kan laallu ta'e jechuudha. Mata duree nuti keessatti tuulsota garaagaraa yoo irratti cuqqaanu wantoota garaagaraa display nu godha jechuudha. Warroonni asirra dargara bal'atanii argaman kun immoo riiban jedhu. Riiban sana kunoo sin agarsiisa. Qastoonni kun sin agarsiisu. Title bariin kunooti. Warroonni kun riibanidha. Isaan kun asii kaasanii hangasitti riibanidha jechuudha. Riiban seenna. As keessa wantoota garaagaraatu mul'ata jechuudha. Taabsii nuti irratti kilik goonutti display ta'u jechuudha riiban gaafa. Asitti display ta'u asirratti yoo kilik goone asitti display ta'u asirratti kilik goone asirratti display ta'u jechuudha. Iddoo isaanitti display ta'anidha. Inni kan biraan ishee kana fudhatanii ilaaltanii ruuleriidha isheen kuni ilaalla ruuleriidha isheen kunis ruuler gaafa jennu daangaatti barreeffama keenya barreessinu itti daangeessinudha jechuudha. Sarartoo nuti ittiin sararree daangeeffannudha jechuudha. Sarartoo jechuudha gaafa daftara keessan daftara irratti barreessitanii sarartoodhaan kana asii gadi sararannee jechuudha. Daftarri durii daftarran maallee sarartoo qaba. Daftarri durii sarartoo qabu waan ta'eef maal godhaan sararan. Sarartoo sana dabarreen barreessinee fi sararanna. Karaa garatii immoo harkuma keenyaan tilmaamnee hambifna jechuudha. Isa kana jechuudha kun ruuler gaafa nuti sarartoodha. Inni kan biraa ishee tuulsota iddootti tuulsiin display ta'anidha isaan kun. Quick access warra ariitiidha iddoo nuti itti tuulsota customize godhachuudhaan irra kaawwannudha dargittiin kun jechuudha. Tuulsota customize gochuudhaan irra kaawwanna. Amma save kan jettu kuni icon isheetiin beekna malee save as keessaa riibanii keessaa malee batanii keessaa malee argina. Quick access ishee yoo enable godhannee irra ta'e asitti nu dhufu jechuudha. Andoo riidoo warra inni kun baay'ee jiru gaa tuulsonni asitti nu dhufu. Kanaafuu iddoon kun maal jedhamu? Quick access toolbar jedhama. Inni kan biraan ishee kana fudhadhaa ilaala. Ishee kana ulee asii gadi dhaabbattu kuni insertion cursor'idha. Insertion cursor yookaan markerenna. Markerii isin jedhamu maaliif gaafa dookimentoota select gootanii ishee kana turre dibaa waan ta'eef ishee kanatti kilik goonee kan irra gaafa botonnu irra dibde jechuudha. Marker insertion cursor lamaan jechuu dandeenya. Kana jechuun maal jechuudha? Iddootti barreeffamni keenya barraa'u jechuudha. Iddootti barreeffamni keenya asitti barreessinee ittiin direct goonu yookaan immoo pointerii keenya gaafa keessinee kilik goonu elaa asitti barreessaa jirtaa jettee iddoo isheen itti nutti agarsiistudha jechuudha. Asitti galchii jechuudha. Tariitii isheen ofii ishee galuu dandeessitu nun beekini garuu insertion cursoriin kun iddoo isheen jirtu erga barree booda malee barreessuu hin dandeenyu. Maaliif iddoo kun jirtutti barreeffamni barreeffama waan ta'eef asirratti gabatee adii kanarratti iddoo sanarratti barreeffama waan ta'eef. Addanatti immoo yoo agarree status bariidha jechuudha. Status line enna kana jechuun maal jechuudha? Waan nuti irra jiru kana waan nuti hojjetaa jiru kana iddootti status isaa yookaan baay'ina peejii isaa baay'ina woordii barreessaa jirutti ilaalluudha jechuudha. Isheen kun nutti hima jechuudha. Inni kun immoo dispilay batanidha. Zoomii gochuuf nu fayyada. Zoom out gochuu fi full screen gochuudhaaf wantoota kanaaf kan nu fayyadanii iddoo kana jiru. Tarii view keessa isin jiru booda ilaalla. Isaan kana jechuudha. Kana beekneennaan structure woordii kana beekneennaan woordii fayyadamuun baay'ee nutti ulfaatudha yaada. Kanaaf amma garuma image keessaa baanee gara dookimentichaatti gaafa dhufnu yoo ilaalle kunoo kana fakkaata. Asoo dhufne dookimentii keenya mee barreessuu haa eegallu. Salphaadhumatti barreessuu eegaluurraa haa ilaallu. Amma fakkeenyaaf jecha tokkoon barreessan environmental economics kan jiru maalidha?
No korraa barreessaa jira amma yaadannoo keessan irraa barreessitu isin yaadannoo keessan irraa amma barreessaa jirtu jechuudha yaadannoo keessan irraa akka barreessaa jirtan itti na hubadha. Siree isheen karsarii kana fudhattanii yaalta iddoo isheen sirbitu ilaala iddoo isheen jirtu ilaala kun asii sirbaa jirti asitti barreessaa jirta jechuudha. Ammatu kana gidduu galtee kana gidduutti jecha barreessine envaayiromentii kuni hiika biraa godhata jechuudha. Isin hin beekin kana gidduu galtee asitti barreessaa jirta. Jechaa jirti waan ta'eef asitti nuti otoo siree isheen karsariin sun iddoo isheen jirtu hin beekin yoo barreessine maal ta'a jechuudha jechoota biraa gashaa jechuudha. Jechoota biraa gashaa. Environmental pollution. Pollution. Economic activity. Activity. Ala amma dongoree iddootti barreessaa jiru ilaala. Ufteetu toon hin beekin utaaltee as galtee jechuudha. Kanaaf gaafa kana pollution kan jettu kana kuttee adda galtee waan ta'eef barreeffama koo barreessaa jirti jechuudha. Kanaaf isheen kun iddoo malee galtee waan ta'eef activity asitti hin barbaade. Ani asitti hin barbaade asitti hin barbaade. Barreeffama keenya erga barreessinee booda kana seevaazenna jechuudha. Seevaazenna jechuun maal jennaa as dhufna jechuudha. As dhufna kun ishee sila office button isiniin jedhe. Isheen kun office buttoniidha. Quick access addana jirti isiniin jedheen tureni garuu isheen as dhufte kunoo. Iddoo kana dhuftee haa ta'u inni isin ta'a waan ta'eef jalas ta'uu danda'a irras ta'uu danda'a rakkina qabu amma oofis batanii kun adda jirti waan ta'eef oofis batanii kana irratti kilik goonee seevaazen jechuudha. Seeviin jennu hubadhaa seevaazen oopiniin yoo dookimentii dura barraa'ee jiru bannatee oopinen isaa booda gara daayirektarii dookimentii keenya jiru sana nu geessaa jechuudha. Amma garuu seevaazen reefoo haara barreessina waan ta'eef gaafa haara barreessinu seevaazen seeviin isa barreessine bannee gaafa isa kanaan dura seef goone bannee gaafa irratti dabalaa deemnu seefii fayyadamna. Gaafa haaraa reefu jalqaba barreessuu jalqabne mata dureetti kennina yoo ta'e maal ta'a jechuudha seevaazen eegallaa jechuudha. Seevaazen erganne maaliif seevaazen iddootti seefii gochuu deemnu sanaan yoo seevaazen malee iddootti seefii gochuuf deemnu sana murteessuun hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf seevaazennee eessatti deeskitooppii irratti moo dookimentii keessatti immoo yookaan filaashii irratti immoo iddootti daayirektarii keessatti yookaan fooldera keessatti seevii gochuu barbaaddan sana irratti seevii gootu jechuudha. Amma fakkeenyaaf asuma irratti seevii gochuu barbaada. Asirratti seevii gochuu barbaada deeskitooppii irratti. Gaafa deeskitooppii irratti kilik godhu foolderoota deeskitooppii irra jiran hunduma isaanii naa dhufa fooldera sana keessatti seevii godha jechuudha. Amma fooldera uumeen qabu waan ta'eef ani asuma irratti bakkee masa irratti seevii godha. Isaa booda erga kana filannee booda asitti maqaa faayilii maqaa faayila kanaatti kenna. Amma kun waa'ee environmental economics haasaa jira waan ta'eef ofiisaa amma waan isin barreessaa jirtan mata duree godhateetu ofiisaa galaa jechuudha gaafa jalqaba seef gootan. Garuu mata duree mataa keessanitti kennitu ta'e jalqabumaa select ta'ee jira waan ta'eef irraa balleessitu. Ani garuu kana waan fayyadamuufani jechatatti kana waan barbaadeef ishee kanaan maqaatti kennaa jechuudha. Environmental economics jettu kanaan isaa booda seeviin jedhee keessaa ba'aa jechuudha. Gaafa seevettan kun asitti taayitil baarii irratti iddoo sila isiniin jenne taayitil baariin iddootti mata duree keenya agarruudha isiniin jedheera kun dhuftee galteetti jechuudha dhiifama. Kun dhuftee galteetti agartanii dhuftee galteetti laafuma. Environmental economics jettee dhuftee galtee jechuudha. Sila garuu akkasiin jedhu dookimantii waan jedhee jiru. Taayitil baariin jechuun kana jechuudha. Isaan kun akkuma sila isiniin jedhee taabsiidha. Taabsiidha. Hoom gaafa jennu hoomii kana irratti gaafa kilik goonu warra kana agarra. Insertii irratti gaafa kilik goonu tuulsota kana agarra. Page layout irratti gaafa kilik goonu tuulsota kana agarra. Reference view warroota kana agarra jechuudha. Kun taabsota jechuudha. Taabsota mojuloota of jalatti qabatanii jiran tuulsota of jalatti qabatanii jiranidha. Kanadha jechuudha. Structure isaa kana yeroo ta'u amma yoo fudhattanii ilaaltan iddoo kan immoo gaafa dhuftanii ilaaltanii page 1 irra jira amma page 2 3 4 hin dhagne waan ta'eef garuu page 1 ima kana irra word meeqa jira word meeqa barreessinee jira jechuudha. Word kana barreessinee jira jechuudha. Wordota amma kana word meeqa word 20 barreessine kun ammoo sentensiin kun yookaan himni kun word 20 qabattee jirti jechuudha lakkaa'uu dandeessu isin. Kanatti immoo fudhannee ilaalle zoomii gochuudhaan dispilay isaa full screen gochuudhaaf warroota nu fayyadanii amma fakkeenyaaf ani kana irratti yoon kilik godhe zoomii godha. Zoomii godha. Amma yoon akkas godhe zoomii ni godha. Zoom out zoomii. Yoo full screen barbaadanii yoo diraaftii barbaadanii yoo hundumaa jiraatira waan ta'eef itti fayyadama. Full screen gaafa lola kun bifa kana full screen godha. Isaa booda kana digirii isaa dabaltanii itti fayyadamuu dandeessu isin.
Kirisbareen ba'anii bifa kanaan barreeffama keenya erga barreessinee booda maqaatti kennuu dandeenya. Maqaa istiraakcharii Microsoft Office Word argineerraa kanaa booda kan jiru jechuudha. Kanarratti waan hundumaa kan hojjetaa deemnu ta'a. Amma jecha kana gaafa barreessee fudhattanii ilaaltanitu ta'e ispeelingii dadii qaba. Ispeelingii dadii kana akkaataa kamiin sirreessinaa kan jiru ilaalla. Kutaa nuuni hanga wal agarrutti horaa bulaan jedha. Namoonni fuula yuutuubii kiyya miseensa hin taane akka miseensa taatan sabskiraayib akka gootanii isin jira. Amma kutaa nuti wal agarrutti nagaan naa tura.